kadhata guyyaa 40 bara kana gaafa kadhannee finnu guyyaa dhumaarraa kadhannaa kadhanne keessatti akkas jedhee dubbadheera. Yeroo sana akkas jedhee dubbadheera. Dhaloota kana sitti kennina. Bara Noohi markaba tolche, markaba Noohi lubbuun nama 8 hafe, bineensi lafarraa hafe. Waaqayyo Noohiif warra markaba keessa jiru yaadate jedha. Dhaloota kana yaadadhu. Kan jedhe mitiiree Amoos garbichi kee Yaaqoob ilma xinnaadha kanarraa nafu jedhe. Dhuguma amma sabni kun hin afaa rakkinatti dhufaa jirurraa. Namni Waaqayyo raajii masarrattaa iyya sagantaa kadhataa soomaa fi sagada guyyaa 21f guyyaa gaafa duwwaa 3 2015 kan eegalu labsanii jiru. Haala amma biyyi keenya keessa jirtu ilaalchisee kan kiristaanotarraa eegamu Waaqayyoon kadhachuudha. Kanaafuu waldaan kiristaanaa, luboonni, soortonni, hojjettoonni wangeelaaf kiristaanonni hundinuu bakka jirtanitti saba gara kadhannaatti galchitaniin wajjin Waaqayyoon akka kadhattan jechuudhaan dhaamsa kana isiniif dabarsanii jiru. Yoo yaashama akkam jirtu nagaaf jaalala Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isiniif dhufaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Hordoftoonni TV Araaraa lafa jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u jechaa biyya keessaas alaas kan iddoo jirtan sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaatti nagaa Waaqayyoo Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu isiniif haa ta'u jechaa haala amma biyyi keenya keessa jirtu nama tokko jalaa dhokataa miti. Nama hundaafuu ifaadha. Nuyi kiristaanonni akka dubbii Waaqayyootti kan nurraa eegamu jira. Haala kam keessatti Waaqayyoon kadhachuudha kan nurraa eegamu. Guyyaa gaafa 2 irraa kaasee soomaaf sagada guyyaa 21f waa'ee biyya keenyaaf Waaqayyoon kadhachuudhaaf waan jirruuf waldaan kiristaanaa, luboonni, soortonni, hojjettoonni wangeelaa fi amantoonni hundinuu lafa jirtanitti saba gara kadhannaatti galchitaniin wajjin Waaqayyoon akka kadhatan dhaamsa kana isiniif dabarsuu barbaannaa jedhani. Sababni isaa yoo tokkummaadhaan gara Waaqayyootti iyyinee Waaqayyo biyya keenya kana nagaashee badee deebisee lafaafis namaafis qilleensaafis waan hundumaaf nagaa hin deebi'a. Nagaan harka Waaqayyoo keessa jira waan ta'eef barachuufis tajaajiluufis daldaluufis waan hundumaaf nagaan gafa waan ta'eef nagaa koon isiniif nan kennaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Nagaan ani isiniif kennu akka biyyi lafaa isiniif kennu miti jedhe. Nagaan harka Waaqayyoo keessa waan jiruuf Waaqayyo fuula araarasaa nagaasaatiin akka biyya keenyatti araaramuuf Waaqayyoon kadhannaa jechuudha. Sagantaan kun akka yeroo koronaa galgala isiniif darba. Kanaaf akka isin nu waliin kadhattaniif dhaamsa isiniif dabarsina. Seenaa baraa 2ffaa qonnaa 7:14 irratti sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii isa hamaa irraa deebi'anii yoo na kadhatan ani waaqa irraa isaaniif nan dhaga'a, cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa, biyya isaaniis nan fayyisa. Kadhannaan dhugaaf hafuuraan ta'uu nama miti lafa fayyisa jechuudha. Tolee hordoftoonni TV Araaraa hundumtu keessan lafa jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u jecha biyya keessas biyya alas kan jirtanii iddoo sagaleen kun itti dhaga'amu hunduma nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilma isaa kan Hafuura Qulqulluu isiniif haa ta'u jecha haala amma biyyi keenya keessa jirtu nama tokko duraa dhokataa miti, nama hundaafuu ifaadha. Nuyi kiristaanonni akka dubbii Waaqayyootti kan nurraa eegamu jira. Wanti nurraa eegamu haala kam keessatti Waaqayyoon kadhachuudha kan nurraa eegamu. Kanaafi boriituu kaasee jechuudha. Bor gaafa guyyaa 2 ji'a 3ffaarraa kaasee jechuudha. Soomaaf sagada guyyaa 21f waa'ee biyya kanaaf Waaqayyoon kadhachuudhaaf waan jirruuf amantoonni waldaan kiristaanaa, luboonni, paasteroonnis, hojjettoonni wangeelaa hundinuu lafa jirtanitti saba gara kadhannaatti galchitanii nu wajjin Waaqayyoon akkasiin kadhattanii dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaada. Sababni isaa tokkummaadhaan yoo gara Waaqayyootti iyyinee Waaqayyo biyya keenya kanaa nagaa ishee badee deebisaa.
lafaafis namaafis qilleensaaf waan hundumaa fi nagaan hin deebi'a. Nagaan harka Waaqayyoo keessa waan jiruuf. Barachuufis, tajaajiluufis, nagaduufis waan hundumaaf nagaan hangafa wanta ta'eefi ani nagaadha jedhe Gooftaan keenya. Nagaan isinii kennu akka biyyi lafaa isinii kennu miti jedhe. Nagaan harka Waaqayyoo keessa waan jiruuf Waaqayyo fuula araara isaa nagaa isaatiin akka inni gara biyya kanaatti araaramuu fi Waaqayyoon kadhannaa jechuudha. Sagantaan kun akka yeroo koronaa ture galgala isinii darbaa garuu boriif hin darbuu qidaamee kaasee isinii darbuu jalqaba jechuudha. Kanaaf akkasin nu wajjiniin kadhattananii dhaamsa kana isinii dabarsaa jechuudha. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoobsa 14 akkas jedha. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii isa amaarraa deebi'anii yoo na kadhatan ani Waaqarraa isaaniif nan dhaga'a. Cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisaa. Biyya isaaniis nan fayyisaa jedha. Kadhannaan dhugaaf hafuuraan ta'uu nama miti lafa fayyisaa jechuudha. Kanaafi kutaa kana keessatti ergaan kun dubbatu sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun jedha. Tokkoffaan yoo na barbaaddataniidha. Lammaffaan karaa isaanii isa amaarraa yoo deebi'aniidha. Sadaffaan immoo yoo na Waaqayyoon kadhatan jedha. An cubbuu isaaniin dhiisaa'edha. Biyya isaaniis nan fayyisaa jedha. Kanaaf yeroon kun jechuudha guyyaa 21 kun yerootti fuula Waaqayyootti gadi of deebifnu jechuudha. Akkasumas immoo yeroo fuula Waaqayyoo barbaaddannu yeroo isa kadhannu jechuudha. Yeroo kana Waaqayyoo cubbuu dhalootaa, cubbuu abbootaa, cubbuu lafa keenyaa inni isaa dhiisurra darbees Waaqayyoo lafa keenya kanaaf fayyina fida jechuudha. Dacheen hin fayya jechuudha yeroo kana. Kanaaf yeroo fuula Waaqayyootti gad of deebisnu ta'a jechuudha. Yerootti karaa keenya isa amaarraa deebinu ta'a jechuudha. Yeroo Waaqayyoon barbaaddannu fuula isaa ta'a. Yeroo isa kadhannu ta'a. Yeroo kana Gooftaan cubbuu keenyaa fi dhiifama nuu fida. Kanaaf namni hunduu inni nagadullee, inni qotullee, inni hojii hojjetullee yoo hojii hojjettan illee garuu soomaaf sagadaan guyyoota 21 kanaa nu wajjiniin ta'a Waaqayyoon kadhadhaa. Waa'ee biyya keenyaa kanaa Waaqayyootti dabarsinee ilaanna. Waaqayyoo nagaa bade kan akka deebisu, waan iddoodhaa deeme kan iddootti akka deebisu Waaqayyoon kadhanna jechuun barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Lafa sagaleen kun itti dhagahamu hundumaatti namoonni dhageessan maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin isiniifan kadhadha. Namni fooniif dhiigaan Waaqayyoon kadhachuu hin danda'u. Yoo Gooftaan geggeeffama namaaf kennee yoo Waaqayyo hafuura kadhataa namaa kennedha. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin hafuurri kadhataa lafa jirtanitti gara keessan dhufu. Waaqayyoon barbaaddachuun garaa Waaqayyoon barbaadu isiniif haa kennamu. Yaada garaa cabaa hafuura bulla'aa Gooftaan isiniif haa kennu. Maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaatiin galaana hamma galaanaatti, andaraa hamma andara lafaatti dhaloonni kun Waaqayyoon akka barbaaddatuuf garaan dhaloota kanaa fuula Waaqayyootti haa baqu. Lapheen dhaloota kanaa Waaqayyoon duratti haa cabu. Jilbi namoota kanaa Waaqayyoof jilbeenfatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin araara kadhachuudhaaf garaanii farki keessan wal duukaa gara Waaqayyootti tola ka'u. Gooftaa Yesuus ati qilleensa kadhataa, qilleensa si barbaaddatu gara biyya kanaatti ergi, gara biyya Itoophiyaa kanaatti qilleensa kee gadhiisi. Qilleensi kadhataa akka bubbisu godhi. Garaan namoota akka si barbaaddatu godhi. Hafuura kadhataa gadhiisi. Zakkaariyaas 12:10 irratti ani mana Daawitiif warra Yerusaalem keessa jiraatan irratti hafuura kadhataa, hafuura haraaraa nan dhangalaasa akkuma jettee namoota kana irratti
biyya kana irratti maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin afurri kadhataa, bokkaan kadhataa, bokkaan araaraa kan gadhiifame haa ta'u, kan gadhiifame haa ta'u, kan gadhiifame haa ta'u, kan gadhiifame haa ta'u, uumamni harka kee kun si barbaaddachuutti adeebi'u, uumamni harka kee kun gara keetti kooluu agalu, si duratti kufu, si haa barbaadu, sitti kooluu agalu dhaloonni kun maqaa Yesuus Kiristoosiin garaan dhaloota kanaa haa tuqamu, garaan abbootaa, garaan dargaggootaa, garaan harmootaa, garaaf beekaaf wallaalaa haa tuqamu. Si Waaqayyoon barbaaddachuutti adeebi'anii, dhugaa isa ta'e Waaqayyoon barbaaduutti adeebi'anii, hafuura deebi'uu, garaa bullaa, hafuura cabaa saba koof kenniati, biyya Itoophiyaa kanaaf kenni. Waaqayyo warra garaan isaanii cabee hafuurri isaanii bullaa'e hundumaatti dhihoodha jedhamee akka caafamee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin garaa cabaa, hafuura bullaa'aa nuu kenni gooftaa. Akkasuma yeroo kana rakkinaaf dhukkuba adda addaa keessa kan jiran dhiiga olicha Waaqayyootiin afuraman, 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 afuraman maqaa Yesuus Kiristoosiin afuraman. Afurri nama furuu, afurri nama hiikuu haa dhufu maqaa Yesuusiin. Afuraman, afuraman, afuraman dhiiga olichaatiin. Afuraman, afuraman, afuraman dhiiga olichaatiin. Afuraman, afuraman, afuraman dhiiga olichaatiin. Abbasi haa galatu, ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Ameen, ameen.